السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف من نجا فيا؟ نجا في يوم كم؟ الحمد لله جمال علي تدرس كيسن. أكادي. إيه نجا مامي. هاي أداري نجا فجأة. قال الحمد لله. وي فتوى وي سنجافة تشوفين بالبلاد. هاي. فيديو تكوج رمز خا فيديو سنوجينيس والكباتيتي. هاي. خدرا ونني سنجافة تشوفه yeroo gargaarsa guuran maallaqa namarraa guuran Allahu akbar jaanii ogunumni maallaqa kenne Allahu akbar jechuun shari'aa keessatti akkamii jechuu isin gaafachuuf. هاي بريد إن شاء الله كوني نجرا ديس مسيا بخاري في خمسلمي في غير خيس جرا بدنا نقرأ بغير جرا مال غافا جنة أنقرتني أرجو أن تكونوا نساء للجنة يقوجوا ثاني فكبرنا وحمدنا جيتشو جرا وارقوا قباتي نتيسين تن إبادات أنا دا قل لي سورة جيتشو أمالي كون شريعة في سجتا آدابات Ayyee gaafii lammaffaadhaa yeroo gargaarsa masgidaaf madrasaaf markazaaf halqaa ilmiitiif ukaa'uu nama waan gargaarsa walii qaban kanarratti namoota gargaarsa namarraa guuru saniif waan karaa ittiin deeman ta'uu haa ta'u yookaan isaan rakkataa ta'anis nama saniif waan raa kennuun akka shari'aatti ni ta'a. ni ta'a inni kunis ni ta'a maaliifi illaa man ittakhadha indal rahmaani kajuu kana gartee sabiilaa kajuu kana gartanii namoota saniif godhuudhaan jechuudha as'alukum ji'ee hogguu ji'e boodanii آتا سنين كيفتي ونجروا قلنا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أجا إنا نما خناف درقارو نيجورا خون شريعة خيستي وندام بسنجيرو جيجورا بفسني مقصود عبادة إجالا خدن بلسنيتي قلبي إسات الفتي بفسني تبو خندلوتاتي ومتوتا سنيت Ayyee amma viidiyoo wayii tokko isinirraa waraabaniiti viidiyoo san sooshaal miidiyaa kanarra deemaa ture. Viidiyoo san keessatti nama gargaarsa guuru qoosuu fi Allahu akbar jechuudhatti qoosuu keessa jira. Viidiyoolee sheekota garii wajjiinis walirra hidhanii istihzaa akka gartee baacoo yookiin qoosaa itti taphaatti wanni godhanii jiranii. Viidiyoo kana nama isinirraa waraabee maxxanse beeytanii isin. Maalitti beeyna nuti barsiisumatti jirra gaa'ii. Gamanaa fuulduraafis jechuudha irraa butanii bifa sana akka yookaan shaaxiinni dalaytu kana gaa. Dubbii batirii godhanii duraa boodarraa muranii keessaa ciranii wanni godhu. Waan kana gartanii butanii akkana godhu waa sirriidhaan miti silaan akkaataa jiru san irratti odoo guutumatti dhiyeessee namnis waan takka irraa fahamu faata. Ayyee. Ijoolleellee bohaarsuudhaaf jecha keessa galtuufi jenneetuma barri itti buune malee namni waan sani wanni jechuudhaaf itti bu'ees hin jiru. Ayyee. Kana makkaatti gaa warri duraanu warri lahanii godhu duraanuma jira gaa'ii. Zaman rasuulatis ni jiranii. Baarakallahu fikum sheekha rabbi jazaa isin haa kafalu nutilleen akka isinirraa beeynu akkasuma haasawa keessan san akka malee fudhatanii miidiyaa irratti duraa boodarraa muranii akka waan isin gargaarsa guuruu kana fokkiftanii yookaan nama gargaarsa guuruu saniif waa kennuu hammeessitanii godhanii miidiyaalee adda addaa irratti maxxansaa turanii. Ani wanni dhaamuu barbaade haleewu bakka akkasii oolle ega galle malee waan akkasirra oolle waan akkasiitti gartee guuramaa oolle ifiifis nuti kennaatuma oolle. Allahu akbar. Wanti kun egaa wama yaadamuu qabu wama dalagamuu qabu bifa kanaan yoo taate malee biyya teenya sanaan keessatti gahee nama tokkootiin geeggeffamuu akka hin dandeenye kun shari'aa islaamaa keessatti bareechetuma waan taa'e wanni tokkolleen hin jiru wanti amma rakkoo fide ummatootuma amma gaa akka amantaan jiru kana warra gaa galaxaa fi warra gaa harfii garii irraa butee kalimaa garii irraa hambisee hanga isaanii taatu fudhatanii hanga isaaniin ta'ane bifa sanitti deemuun isaanii shubaata waan isaanii fakkaatu takka qalbii isaanii gaaxamtu takka jechuudha. Bifa sanitti yaadamuun faanis ni mala
san akkasumatti haa qabannu. Tabiraa sheekha hedduu ulamaa'iidhaan qoosuu fi ulamaa fidanii jecha inni dubbatu isa dubbachiisanii jecha sanirratti suuraa harree kofaltuufaa fidanii istihzaatti godhuun wanni kunoo shari'aa keessatti kam ilaalama tanaa hedduu guute keessanillee akkasumatti irra hidhanii. Kun immoo gaman shari'aa islaamatti namni musliimaa waan akkanaa tanan dalagu shari'aan sadarkaa olaanaatti namni har'a ulumaa akkas godhe ulumaan kun warasaa ambiyaati namni akkas godhe nabi Muhammadun akkas godhe kun haraami namni ol tuffatummaan oduma sadarkaa tokkollee ta'uu baate wanni eebii walitti agarsiisu wanti akkanaa shari'aan islaamaa dhordu waan ta'e. Ayyee. Kun amala kaafirtoota fi munaafiqtoota fi firqawwan adda addaa dalagu malee waan musliimarraa argamu natti fakkaate wanti kun waan akkasiiti. Galatooma ustaaza kiyya sheekha kiyya rabbi umrii isin haa dheeressu ilmii teessaniin uummatas rabbi haa fayyadu. Isin silaa waan qilleensarra deemuu miti teessan barsiisuudha barsiisuu teessan akkuma barsiisaa jirtanitti itti fufaa rabbi isin haa gargaaru. Galatooma ulfaadhaa rabbi umrii isin haa dheeressu ilmii teessan keessa rabbi barakaan waa haa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.